kofarratti ani kun yoo durriyyee surree jala ciree deemullee taate nama osoo qabaadhe sadaqachuu barbaadu tokko kofarratti ummata kanarratti nama maqaa kiyyaan mana rabbii kanatti sadaqatu barbaada keessatti waadamatu barbaada lammaffaa mootu boru ganama qarshii 20 galchee yoo feetan risiitii isin ergaa yookaan mallaqa ustaadota kenna warra jiranitti kenna qarshii 20 amma daqiiqaa kudhan booda galchuu hin danda'a du'aayii naa godhaa jechuudhumaaf wallaahi isinin beeytanii akka itti biyya kana keessa jirru namni immoo akka carraa na jaalatu jiraate humna bakka an dhabe maqaa kiyyan fakkaatu ani kun doktorii saba kanaaf hoogganaa bitorba barate ustaazonni kennallee asumaan haa beekani doktoriin fakkaattu warri jedha yoo jiraate maqaa kiyya warri itti naa dabala yoo jiraate hordoftoota kiyya jala koomentii jalatti ilaala ammaaf waan harkaa qabu waan kiraa manaatti irraa xiqqoo haftooyii lafa jirti 20 boru ganama hin galcha boruma ganama akka beellama qabna. Allahu akbar, Allahu akbar. Fixadheera maayikii nama biraatti kenna. Maqaa doktoraatiin maatiin doktora. يا ما شاء الله Inshaallah kun sin fakkaatu siif jirraa warri jettan koomentii jala naa kaayaadhaa isiniin jaa doktora Aslii akkasumatti inshaallah hayyee akkasumatti taaftaabii fi koppiliin ishee godhaadhaa inshaallah waan karaa deemnee dhufneef shabakan xiqqoo wanti nu qabaa jira akka gallakkisuu taaftaabii fi koppiliin godha Asliin 20 amma nin galchaa ammoo hordoftoonni kiyya kun sin fakkaatu Aslii kiyya namni jettan yoo jiraattan taate narraa bakka buutanii dirmachuu dandeessanii isiniin jaa inshaallah osoo gaam ustaaza keenya ustaaz Irdaa Hassan inshaallah karaa isaatiin dabareen duratti waan amma Asliin jookan inshaallah mee namni Asliirraa doktor Aslii siif jirraa warri jettaniin nu garsiisaa jalatti inshaallah du'aayinaa godhaadhaa yoo silaa dandee lubbuu tiyyallee hin kannaa ani gaa biyya baqaatiin jira amma 20 aniif qabeetiin jira hordoftoonni kiyya namni gartee kun sin fakkaatu doktoraan jettan yeroo dabaluu dandeessanii isiniin jee inshaallah obboleessa keenya Allahu akbar doktor jettanii namni isarraa bakka buutan akkasi nu barreessa doktor jettanii namni isarraa bakka buutan Abu Sabruddin na dhageessan maqaa doktor Asliitiin jechuudha Allahu akbar haroo kiyya dubbadhu maakii fudhadhu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan nagayaa doktora fayyadaa 500 no doktora 20 doktora 20 doktora Aslii 10 Allahu akbar Allahu akbar qabachaa deema maqaa doktoraatiin barreessaa jiranii haroo fi maayikii kan naguuta inshaallah faddal habibi hayyee ta doktara adumtu haroo yookaan kiyya dhiyaadhu yani isinirraa hin dafee gabbuu jeetuma hayyee ta doktara adumtu anilleen warra barreessaa jiru ni jira tole hayyee assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa waan bareedaa waan namni hundinuu irraa qooda fudhachuu qabu jechuumaaf asirratti hirmaanne inshaallah yoo rabbiin je'ee dhibba takka ka Itoophiyaa 100 takka inshaallah akkaawuntii irratti galchuuf hin jiraadha sanumaan asiin isinii dabarsaa jeeti inshaallah Allahu akbar. Haro. akkasii du'aa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. kuma dhibba takka Itoophiyaadha kuma dhibba takka obboleessa keenya Haroon Allahu Allahu akbar akbar. kuma dhibba takka Miliyeera dhibbata qaarratti bakka si abuu saaruu hayya. Asli suudaa warra Allahu akbar Barakallahu fiikum. akkana boo ulamaa keenya wallahi namni arraan sana dhuftanii ulamaa'ota keenya akkana gammachiiftan mataa ol qabachiiftan rabbi mataa ol isin haa qabu ijoolleen teenya ammallee ni jirti fakkaattoonni akka haroo ni jira ijoolleen teenya keessattuu warri diyaaspoorarra jirtan ulamaa teenya kun warri as gubbaa kana tattaa'uun isin dhaggeeffataa jira inshaallah akkasii ustaadota dila kanaa soo agarruu